Yoo yaarka fune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoorkii. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan bunna waa beekote. Isin sanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin feera. Arsii baatti wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota Itoophiyaa gidduutti adeemsifamutti fufuun miidhaan qaqqabuun himame. Sarbiinsi mirga namoomaa fi mancaatiin qabeenyaa humnoota mootummaa fi faannoo Amaaraatiin Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiraachuu Oromiyaa Sappoort Group ifoomse. Paartileen siyaasaa sagaltaan ibsa waloo kaleessa baasaniin siyaasa shiraa barame keessaa osoo hin bahin furmaanni waaraa fi amansiisaan dhufuun jiraatu jedhaniiru. Kunneen hangafoota oduu turanii irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoorkii. Arsii baatti wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota Itoophiyaa gidduutti adeemsifamutti fufuun miidhaan qaqqabuun himame. Arsii aanaa Gololchaa ganda Culullii Darbaa iddoo addaa naannoo magaalaa Dhiibaa jedhamu keessatti loltoonni mootummaa sakatta'insa irra jiranii fi loltoonni waraana bilisummaa Oromoo hatta'ee hidhanii turan walitti bahuun lolli jabaan adeemsifamuun himameera. Walitti bu'iinsa kanaan loltoonni mootummaa 13 waggaa ajjeefaman 9 immoo akka madaan waraana bilisummaa Oromoo ibseera. Haaluma wal fakkaatuun achuma aanaa martiitti lola guyyaa kaleessaa adeemsifameen qaamoleen mootummaa namoota nagaa dararuun himamee jira. Wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisan akkuma dhaabbateen loltoonni mootummaa gara mandara jireenya hawaasaa deemuun isintu nu ficiisa jechuun uummata nagaa dararaa akka turan baruun danda'ameera. Bakkoota wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo waliin adeemsifamutti loltoonni mootummaa hawaasa dararuun manneen jireenyaa fi qabeenya hawaasaa gubaa jiraachuunis beekamee jira. Sarbiinsi mirga namoomaa fi mancaatiin qabeenyaa humnoota mootummaa fi faannoo Amaaraan Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiraachuu Oromiyaa Sappoort Group ifoomsee jira. Sarbiinsi mirga namoomaa fi mancaatiin qabeenyaa raayyaa ittisa biyyaa fi garee fiinxaleessaa faannootiin uummata Oromoo irratti raawwataa jiraachuu Oromiyaa Sappoort Group ibsee jira. Oromiyaa Sappoort Group bara 2018 irraa jalqabee bulchiinsa Abiyyi Ahimad jalatti Oromiyaa qofaarraa lammiileen nagaa 5425 ajjeefamaniiru jechuun qorannoon bal'aa yoo taasifame garuu lakkoofsi namoota ajjeefamanii dachaa hedduun dabaluu danda'a jedheera. Namoota 5400 ol ajjeefaman keessaa namoonni 3300 waggoota lamaan darbanitti ajjeefaman kan jedhu Oromiyaa Sappoort Group. Namoonni 1330 godinaalee Wallaggaa Arfan keessatti akkasumas namni 1380 ammoo Shawaa Kaabaa fi Shawaa Lixaa keessatti ajjeefamuu ibsee jira. Humnoonni mootummaa labsii komaandi poost sababa taasifachuun ajjechaan Shawaa Bahaa, Karrayyuu, Qellem Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Shawaa Kaabaa fi Shawaa Lixaa keessatti raawwataniif itti gaafatamoodha jechuun ibsi kun eereera. Ajjechaa Gujii Bahaa aanaa Gorodoolaa ganda Sarsaraa jedhamutti nama maqaansaa Ahimad Qaasim jedhamu irratti raawwatame ammeenya daangaa namoomaa darbe kan miseensonni nageenyaa mootummaa raawwatanidhas jedheera. Faannoo fi humni addaa Amaaraa bara 2021 hanga bara 2023tti godina addaa saba Oromoo Walloorraa namoota 800 ol ajjeesuu ibsuun namoonni 960 bara 2022 irraa jalqabuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessatti faannoon ajjeefamuu ibsee jira. Jechawwanii fi buqqaatii Oromiyaa keessatti faannoo fi humnoota nageenyaa mootummaatiin raawwatamaa jiru xiyyeeffannoo miidiyaalee akka hin arganne taasifamee jiraachuu kan ibsu gabaasni kun kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ajjechaan jumalaa fi suukanneessaan raawwatamaa jiras jedhe jira. Paartileen siyaasaa sagaltaan ibsa waloo kaleessa baasaniin siyaasa shiraa barame keessaa osoo hin bahin furmaanni waaraa fi amansiisaan dhufuun jiraatu jedhaniiru. Komishiniin marii biyyaalessaa gaaffii fi yaada nuti dhiyeessine xiyyeeffannoodhaan deebii amansiisaa ta'e kennuu dhiisuun haaluma baratameen gaaffiiwwan kaan ukkaamsuuf tattaaffii godhaa jiru hubachuu dandeenyeerra jechuun ibsi paartilee siyaasaa baasan kun ifoomseera. Miseensonni koree paartiiwwan siyaasaa waltajjii dilbata dhufu qaban irratti akka hin hirmaannes beeksisaniiru. Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa waamicha mariif taasise ilaalchisuun paartileen siyaasaa sagaltaan ibsa baasaniiru. Dura ta'an komishinichaa ejjennoo paartileen siyaasaa waliin fudhatan kan paartilee lama ABO fi KFO qofa taasise dhiyeessuun nu gidduutti qoqqoodinsa uumuuf yaalii taasifameedhas jedheera. Ijaarsa komishinii marii biyyaalessaa fedhii paartii biyya bulchuu irratti kan hundaa'ee fi adeemsa seeraa kan hin hordofne ta'uu ibsi paartilee siyaasaa kun eeree jira. Kun immoo qaama hojii komishinichaa ta'uu kan isaan danqu ta'uu ibsuun hanqina seeraa fi sirnaawaa waan qabuuf
ergama qabatee ka'ee ba'achuuf amanamaa akka hin taane agarsiiseera jedhaniiru. Koomishinichi gaaffilee fi yaada keenyaaf xiyyeeffannoof deebii amansiisaa ta'e kennuu dhiisuun haaluma baratameen ukkaamsuuf tattaaffii taasisaa jiru hubachuu dandeenyeeras jedhaniiru. Ejjennoo paartiilee siyaasaa waliin qaban kan paartii lama ABO fi KFO qofa taasisuun dhiyeessuun qoqqoodinsa isaan gidduutti uumuuf yaalame akka ta'es ibsichi akeekeera. Haalota akkasii keessatti marii dhimmoota biyyaalessaa hunda caalaa bu'uura ta'an irratti mari'achuun hiika waan hin qabneef miseensonni koree paartii siyaasaa waltajjii dilbata dhufu qaban irratti akka hin hirmaannes ibsa kanaan beeksisaniiru. Wada fudhattoonni miidiyaaleen hawaasni diyaasporaa fi hawaasni addunyaa michuu Itoophiyaa qabsoo karaa nagaa taasisaa jiraniif deeggarsa akka taasisaniif paartileen siyaasaa kun ibsa kaleessa bitootessa 15 bara 2024 baasaniin gaafataniiru. Mootummaan qabata misoomaa paarkiin gandoota baadiyyaa magaalaa Jimmaarraa uummata buqqisuu fi qabeenya mancaasuu itti fufee jiraachuu jiraattonni himan. Gandoota baadiyyaa magaalaa Jimmaa kanneen akka Laga Haroo Gibee, Baachoo Booree, Boossaa Kittoo fi kanneen biroo irraa beenyaa tokko malee uummanni buqqaafamaa jiraachuun ifoomeera. Godina Jimmaa gandoota baadiyyaa magaalaa Jimmaa keessatti mootummaan qabata misooma paarkiin beenyaa tokko malee qabeenya mancaasaa fi uummata buqqisaa jiraachuu jiraattonni qe'een isaanii irraa diigame himaniiru. Gandoota baadiyyaa magaalaa Jimmaa kanneen akka Laga Haroo Gibee, Baachoo Booree fi Boossaa Kittoo keessatti doozariin manneen uummataa wayita diiguu viidiyoon mul'isaa jira. Ragaan suuraalee fi viidiyoo jiraattonni gadi lakkisan akka mul'isutti qabeenyi uummanni jireenya isaatti gaggeeffatuuf kanneen akka jimaa, bunaa fi muuzii kanneen biroos manca'anii jiru. Qabeenya manca'aa jiru kanaaf mootummaan beenyaa homaatoo akka hin kaffaliin kan himan jiraattonni kunneen qaama itti iyyannuu dhabnee jireenya hiyyummaatti hafaa jirraa jedhaniiru. Dhimma misooma paarkii kanaan wal qabatee bulchaan godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasirii fi kantiibaan bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Najib Abbaaraayyaa yeroo jalqaba uummata mariisisan lafa qabeenya uummataa irra hin jirree fi lafa duwwaa ta'e qofa paarkiif misoomsinaa, lafa kana keessatti qabeenyi keessan yoo kaafame beenyaa gahaa isiniif kaffalla jechuun ummata amansiisuu kan himan jiraattonni gandoota kanneenii boodarra waadaa seenaan diiganii lafa qabeenyi bunaa, muuzii fi jimaa irra jiru mancaasuu akkasumas mana ummata gandoota kanneenii diigaa jiraachuu dubbataniiru. Ummanni dhimma kana mormuudhaan dura dhaabbannaan humnoota nageenyaa naannichatti bobbaasuun doozariin manaa fi qabeenya ummataa diigaa jirus jedhame. Ganda Laga Haroo Gibeerraa abbootiin warraa 150 ta'an beenyaa tokko malee buqqaa jiraachuu fi ganda Baachoo Booree irraa immoo manneen jireenyaa 400 ol ta'an diigamaa jiraachuu jiraattonni dubbataniiru. Ayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture Nabuun Nawwaa Beekooti. Waanta nu daawwattaniif galatooma.